Arrantana video tana keessatti waan lama qofa fayyadamtanii mana keessatti akkaataa waan asirratti argitan kana afaan Oromootiin maqaa isaa hin beeku afaan fayyaatti wartis yookaan skin tag jedhanii waan lameen kana qofa fayyadamtanii akkaataa itti ifirraa balleessan laalla jechuudha. Yoo waan kana sirriitti akkaan an isiniif himutti fayyadamtan sa'a 24 keessatti yookaan torbaan takka keessatti yookaan torbaan lama akkaataa qaama keessan irratti hundaa'uudhaan ilaa torbaan sadiitti ifirraa balleessuu dandeessan jechuudha waan asitti agartan kana. Osoo kilinika takki hospitaala guddaa deetanii maallaqa hedduu hin baasne jechuudha. Maaluma keessatti waan isiniif himuu deemu kanaan ifirraa dhabamsiisuu ni dandeessan jechuudha. Saniifuu viidiyoo tana ilaadhumaa ilaalaa. Channel kanaaf yoo haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Viidiyoo tana immoo osoo hin eegalin like godhaa jechuudha. Like godhuun keessan hedduu tokko waan anaaf faayidaa qabuuf jechuudha. Saniifuu like gootaniiti eegaltanii jechuudha viidiyoo tana. Saniifuu mee dura wanni kuni maal akka ta'e haa barru. Akkumaan isiniif hime wartis yookaan skin tags jedhanii wanta kana waan gogaa keenya irratti guddatu jechuudha akkuma asirratti argitan. Kuniga vaayirasaan uumamaa vaayirasii human papilloma virus jedhaniin uumamaa jechuudha yookaan HPV virus jedhaniin. Human papilloma virus yookaan HPV'n guruppii vaayirasootaati kan gogaa keenya hubu jechuudha. Vaayirasoonni kuni gosoota dhibbaa ol qabanii low risk fi high risk jedhaniiti adda qoodaman jechuudha. Low risk jechuun kan miidhaa guddaa hin geessisne waan akka malaalu deemnuu kana nama fiduudha jechuudha. High risk kajannoon immoo kan ilaa kaansariitti illee nama fidu jechuudha vaayirasuma kana keessaa. Ammas vaayirasiin kun wal tuttuquudhaanii fi wal qunnamtii saalaa tan daangaa hin qabneen namarraa namatti daddabara jechuudha. Vaayirasni kun vaayirasa dilas jabaatii miti yoo immunitiin qaama keenyaa yookaan dandeettiin qaama keenya dhukkuba ifirraa dhorkuu jabaate jechuudha. So dandeettiin dhukkuba ifirraa dhorkuu qaama keessanii yoo guddaa ta'e wanni asitti argitan kun qaama keessanii irratti dilas hin heddummaatu jechuudha. Akkasuma yoo dandeettiin dhukkuba ifirraa ittisuu qaama keessanii xiqqaa ta'e isinitti heddummaata jechuudha akkuma asitti argitan. Isinitti heddummaatee illee kaansarii illee fiduu danda'a jechuudha. Kaansariin akkuma beekamu dhukkuba jeenetikiiti yookaan dhukkuba zariidhaan dhufu garuu vaayirasii kunis kaansarii fiduu danda'a jechuudha. Saniifuu irraan tana waan dandeettii dhukkuba ittisuu qaama keenyaa dabalus ilaalla jechuudha viidiyoo tana keessatti. Waan gubbatti dibdanii ifirraa dhabamsiisanii fi waan garatti dhuydanii keessaanis ifirraa dhorkitanis ilaalla jechuudha viidiyoo tana keessatti. Saniifuu wanni mana keessa qopheeffatanii ifirraa waan kanatti balleessan takkaffaan apple cider vinegarii. Apple cider vinegarii viidiyoo tiyya keessatti hedduudhaan dubbadhee jira. Kunis apple cider vinegariin waan faayidaa hedduu qabuuf jechuudha. Apple cider vinegarii kaasitti argitan kanas supermarkeeta irraa argachuu ni dandeessan jechuudha. Supermarkeeta kamuu ni jira jechuudha apple cider vinegarii waan ni jennuun kun. Saniifuu apple cider vinegarii kana akkamitti fayyadamna waan jiru haa ilaallu. Apple cider vinegarii kana fuutaniiti xiqqoo wayii qiccanii eegas booda waan gurratti hooqatan kaasitti argitan kanan yookaan kotaniidhaan kotanii san keessa keessanii eegas iddoo wanni jiru sanitti dibdan jechuudha. Daariktilii itti dibdan jechuudha. Guyyatti hoggulamarraa ilaa hanqa sadii itti dibdanii eegas maajikaa argitanii jechuudha. Namni hedduun akkanatti fayyadamee irraa badeeti jira isinirraa illee ni bada jechuudha yoo sirriitti fayyadamtan. Garuu yeroo apple cider vinegarii kana fayyadamtan yookaan iddoo saniif gootan gogaa naannawa san jiru yoo kan miidhu ta'e vaaziliin fi girziliin fayyadamuu ni dandeessan jechuudha eegaa apple cider vinegarii itti gootan booda. Yoonii fi apple cider vinegariin kan coraa naannawa san jiru miidhu ta'e kun miidhaa isin yaachisuu qabdu miti jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti coraan keessan ifumaaf fayya jechuudha yoo kan miidhu ta'e gizee itti gootan. Saniifuu takkaffaan kana jechuudha. Hayyee amma kuni kan gubbarraan itti gootanii ifirraa itti balleessanidha jechuudha. Saniifuu waanuma kana yoo garatti gad dhuyne akkumaan isiniin jee apple cider vinegar waan dandeettii
dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa dabalan keessaa jechuudha. Saniifuu apple cider vinegar kana maankaa takka bishaan xiqqoo oowwaati hojii birciqoo keessatti neenee birciqoo takkaa fi ilaalamaa dhuyna jechuudha guyyatti. Kuni gama keessaatiin akkaataa immunitiin keenya yookaan dandeettiin qaamni keenya dhukkuba ittisuu akka guddatu godha jechuudha. Yeroo dandeettiin dhukkuba ittisuu qaama keenyaa guddatee wanni kunis nurraa badaa jechuudha. Saniifuu takkaffaan kana jechuudha. Apple cider vinegar sirriitti dibachuu fi dhuganii itti fayyadamuudha jechuudha. Takkaffaa apple cider vinegar. Kan lammaffaa qullubbiidha. Qullubbiin akkuma beekamu dawaa uumamaa tan vaayirasii itti ofirraa dhorkinu, dhukkuba baakteeriyaa itti ofirraa dhorkinuu fi dhukkuba fangasii illee itti ofirraa dhorkinuudha jechuudha. Saniifuu qullubbii fayyadamna jechuudha lammaffaa irratti. Saniifuu akkamitti fayyadamna qullubbii tana? Qullubbii tana fuutaniiti daakkattanii juuseesii jalaa baasan jechuudha. Eegasii poviidan ayodiin solution waan jaaniin kan asitti argitan kana farmaasii irraa argachuu ni dandeessanii. Kanaas qullubbii juusesiisan maankaa takkaa fi kana maankaa takka walitti gootanii directly apply itti gootan jechuudha. Iddoo wanti san jirtu irratti itti dibdan jechuudha. Qullubbii fi waan kana lameen waliin laayixanii iddoo sanitti dibdanii baandeejiidhaan cuftan jechuudha. Kana guyyatti hoggulama itti gootanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kunis akkuma duraa osoo corraa keessan hin miine waan yoo sirriitti fayyadamtan ittiif gargaaruu dandeessanidha jechuudha. Saniifuu waan lameen kana lameen irraa kan isiniif mijatu itti fayyadamuu dandeessanii apple cider vinegariin garuu kan daddafeetii isinirraa oofaa. Saniifuu waan lameen kana fayyadamuu dandeessanii garuu ammas waan garan nyaatanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu keessanii itti dabaltan haa isiniif immoo kunis bonus tippii isiniif haa ta'u. Takkaffaa citrus fruitii yookaan burtukaana, loomii fi mandariina fa'aa nyaachuudha jechuudha. Kanneen vaayitaamin C waan qabaniif dandeettii dhukkuba ittisuu qaama keenyaa ni dabalan jechuudha. Eegasii ergoo dhuguu yookaan yoogurtii dhuguudha kan lammadaa. Kan sadaffaa immoo qullubbii maree fuutanii garatti nyaachuudha jechuudha. Yookaan hin jibbine taate sanuma garatti nyaachuudha jechuudha. Kan afuraffaa immoo zanjabiila jechuudha. Zanjabiilas garatti nyaachuudha jechuudha. Zanjabiilli faayidaa hedduu qaba. Ammaan tana asitti isiniif himuu danda'u. Saniifuu akkana gootanii if gargaaruu dandeessan jechuudha. Waan namni isiniif hime kana yoo sirriitti fayyadamtan wanni kunillee isinirraa bada jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Saniifuu viidiyoon teenya taarraa tana viidiyoo tana laayik godhaa, waliif sheer godhaa, chaanaala kanaafis yoo haaree taatan sabskiraayib godhaan isin jaa galatoomaa akka viidiyoo biraatiin walitti dachaanu.